Sagalee dubbisa. Hanga lakkoofsa meeqa? Hanga lakkoofsa meeqa? Sagalee. Eeshi. Yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa goote. Gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isa irraa keesse. Wanta hundumaa miila isaa jala galchite ni jedha. Waaqayyo waan hundumaa harka isaa jala yommuu galche. Ayyee. Ayyee. Bakka isaa itti guuti. Lakkoofsa sagalin keenya kaa 8 marraa. Amma 8 kana sifitu. Waaqayyo waan hundumaa harka isaa jala yommuu galche waan tokko illee isa jalaa utuu galchin hin hambifne. Garuu amma illee wanti hundinuu harka isaa jala galuu isaa hin arginu. Yeen. Achitti dhaabuu. Ayyee achitti dhaabuu. Gaafiin kee maali kana tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoos Waaqayyoo hojii harka isaa irratti kan isa muude gonfoo ulfinnaa fi guddinaa irra kan kaa'e yeroodhaaf himi akkuma jirutti. Yeroodhaaf inni oolmaa guddaa. Qoy isin deebisne. Yeroodhaaf jedhaan. Yeroo gabaabaadhaaf jechuun yeroo amata 3 biyya lafaa ture kanaaf jechuudha. Yeroo gabaabaadhaaf nama isa godhu isaati. Aangoo ulfinnaa fi gonfoo dhageeffatu. Yeroodhaaf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gad isa godhe takkanaa jee gonfoo ulfinnaa fi guddinaa irra isa kaa'ee wanta uume hundaa irratti akka isaa jala galche hundi yoomii fi yeroo gabaabduudhaaf akka macaafni jedhu akkasimi. Yeroo gabaabduudhaaf fi waayuu gabaabduudhaaf jedhami. Yeroo gabaabduudhaaf jedhami. Eeyyeen. Yeroo gabaabduudhaaf dhageeffadhu waggaa 3 fi 6 Yesuus Kiristoos dhageeffadhu sitti hima. Yesuus Kiristoos kan tajaajile waggaa 3 fi 6 qofaadha. Yesuus Kiristoos hojii kan eegale jedha macaafni waggaa 30 erga guutee booda erga waggaa 30ati Yesuus Kiristoos hojiitti seene hojii eegale achi ture takkaa hojii hin qabu Yesuus Kiristoos kana macaafatu jedha yoon beekne taatee jette rakkoodha jechuudha. Ragaa fi waggaa 33 fi 6 ta'uu hayyee Yesuus Kiristoos biyya lafaarra waggaa meeqa jira? 33 fi 6 jedhu sana ragaa fi Yesuus Kiristoos waggaa meeqa biyya lafaarra jira? Fidiin sin jedhee waggaa 33 fi 6 kan nama yeroo walumaa Maali beektaa? Ani maali beektaa? Ani nama macaafa sirriitti beeku. Nama macaafa gonfoon mataa isaa dhageeffadhu kaa amma dhageeffadhu meel takka dhiifama walaa dhageenyu. Yesuus Kiristoos waggaa 30 booda kan hojii isaa eegale. Waggaa 30 san keessattuu waggaa 3 fi 6 qofaadha kan inni hojjete. Yeroo gabaabduu kan jedhame isiisanii. Yesuus Kiristoos kan aangoolee wanti hundi miila isaa jala galfame waggaa 3 san qofaadha. Ergasii boo isii sadiyyuu Phaawulos argine jedhe lakkoofsa 8 irratti isii sadiyyuu argine miila isaa jala tantu saniyyuu hin agarre kijiba jedha. Allaqe. Biinti fa'a. Nizaama jirtani. Maal jechaa jirta? Ati waan feete jechuu hin dandeessu. Akka barbaaddetti amanuu mirga qabda. Haa ta'u garuu macaafa. Kanaafuu Yesuus Kiristoos laangoon irratti laangoon qabamaatitti takka wanta aangoo jedhamu tokko yeroo gabaabduudhaaf jedhe yeroon gabaabdu suni waggaa 3 sanii ergasii booda kutee jechuudha. Amma laal. Walii gallaa jechuudha. Amma siif dhaamsiin gengilcha. Ati jechuun nama akkamii beektaa waa'ee keessatti immoo ati jechuun Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 48 irra nama jiruudhaati. Ati jechuun nama sagalee Waaqayyoo xiqqaattee guddattee of keessaa qabudha. Nama du'ee baduu miti ati. Ati sagaleen si keessa jirtu kuni si jiraachifti. Kanaafuu nama firdii dhufuudha. Ati nama firdii dhufu. Firdii immoo namni faradu Yesuus. Eessa jira yoo jettee Yesuus Kiristoos hin faradu kaa. Lakkoofsa 48. Yesuus Kiristoos kan jenne kaa. Yesuus Kiristoos hin faradu jedhe. Amma laal. Yesuus Kiristoos hin faradu jedhe.
kan faradu Yesuus nirratti sobini nirratti sobin ka ani andu salee waqtu ati sagalee waaqayyo ati isin amma si keessa seente kun si jiraachifti bakka si jiraachifti garuu Dereje sagalee waaqayyo ati jettu ani ammoo as keessaa qaba gidoon irra sobu babaadee qaba jechuudha Yesuus Kiristoos la ilaha illallah dhaga Malle wallahi nama di kurang kabar lalabada bari Maatoostu waa jedhe beekta Maatoostu Dereje Maatoostu waasin jedhe beekta isaan gurra qabanii hin dhagaanii jedhe gurra qabanii hin dhagaanii jedhe ija arganii hin arganii jedhe kakka keetii kana ana karakoo kee odee bisaa daddabdan nama arrabsu akkasin godhan nama arrabsuun tikkilim yoo deebisaa dandeesse haaluma nagaa wajjin deemne yoo walii ta'uu dadhabne immoo gaafa biraa qaxaroo qabanne walitti biliyoon naabani hin soomne an sirratti sobee hin deemu takka si arrabsee illee hin deemu yoo sobeetiin jedhe amma dhiifama si gaafadhee deemaa jechuudha Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 13 naabani biliyoon sagalee waaqayyo irra lakki gaafiin isa duraa qofa deeffatu dura lakki gaafiin kanaafuu mootummaan Yesuus dhuma hin qabu mangistiin mootummaan isaa dhuma hin qabu atilleen yeroo gabaabduudhaaf jedhe ijoollee wangeela irratti hojjetan kun hundi keessa wangeelaawidha kanaafuu mee viidiyoo akkanas ba'i animo video na bira taa'e mee xiqqoo hojjaa soo naa daraate bakkina ni jiru kun natti hin tolu manni kiyya xiqqoo dhiphaadha waan ta'eef sila hafuura hamaa kana sirraa ifadhadhee ture beektaa hafuura akkanatti dhugaatii mormisiisu kan gooftaan si jaalata Yesuus na jaalata dhugamaa Yesuus na jaalata wow wallahi galatoom jedhini ya Allah anamma jireenya barabaraan qaba ka jireenya barabaraa hin qabdaa garuu firdiif hin dhaloofamta atiin duutu maaliif hin duune beekta akka nama kaanillee jireenya barabaraan galaami ati firdiidhaaf hin dhufta fuula Yesuus garuu jireenya barabaraan galaami jireenya barabaraan galaami maaliif dirqama hin jireenya barabaraa kamitti odoo gooftaan bye warri kuwan an jireenya barabaraan qaba wasalaama itti qabdu beeksitti moo akka ati itti qabdu siimoo akka ati itti qabdu wangeelli kun giraasi gabbee waa'een Yesuus kun ol buuftee gadi buufta inni nama moo waaqa moo nabiyyiidha moo maaliidha moo giraa isi gabbee ol buuftee gadi buusaa giraa takkaa giraa nan galle kuni waanuma macaafa irratti barraa'edha Yesuus nama jedhaa Yesuus nabiyyiidha jedhaa Yesuus gooftaadha jedhaa waanuma macaafa irratti barraa'ee dubbata maaliif waanin Yesuusii kulfata lafti teessu kanaaf waa'ee si jaallata oduma baaftu si jaallata Yesuus Yesuus dhufee deebisaa sii kenna abbo ina jaalata malee dhiiro nizaam tifufa saadi salaamu alaikum naaman Rakkoon hin jiru. Darajje. Na hojii asee kama. Waan feeti rakkattan kara kennatti as qabda himi. Seemi Yesuus hin baaftu. Nama meeqanatti jijjiirtan ana yaa'u. Yesuus Kiristoos waaqayyoodha kan jedhu macaafa irra jiru akkamitti jenna hawaasa kamitti as baanee hawaasa kanatti haasofna isiniin jedha barsammuu keessatti beekna. Saada. Kanaaf burjaja'uu kana keessaa bahaati. Obbo Saad. Darajje. Nagaan siif. Dhageette? Yene akka anis baweedha hiraata baweedha gaafa biraa walitti deebiin. Nagaan muka. Nagaan isin hundaaf haa ta'u gaafa biraa walitti deebina.